Maltaatiin dalaan birrii kana lafaa namaa raayii. Sitti naan diddee kunoo kaafittee harka maradhuu taa'ii. Taayyaa. Maal gurreessuudhaaji fayyaan hundaa jaalti ni dhufaam shir kan boorii daash akkarraa jettee boriyoon fitemmoo nan jeebini hannaaf liqii yoomuun deemuu nan ergini harraaf taphadhuu sirbiime baankiin deemaa yoo tume kan baankii soo durduume badduun baasaa kottuume omaa sodaati fitikaa bittee sallaq fitikaa bittee birrii kana rakkadhee fidee biiraatii bitee kitefoo bitee boreessan naqa birrii koo fitee maalii godha naniyaa omii sololoo qilleensi raasu lo'een fayaa shaggaako rakkataa bineensi nyaatu Aartiin Oromoo waan guddaa qabaa warra nu jibbuut cabsuudhaaf gamaadhiisaa inneessaa cabaa jarroo fi dadhaba. Achi kutaa afuritti guyyaa tokko. Suma haa gosu suma asii haa gosu. Anaan Kette deema. Kaamera yeroo jalqabaatiin naannoo ifaan dafqa fuuleen kutii takka margeen beeku namni ilaalu warra kaan hin argone odeessiin argu. Ifaadatti baay'atee waan ta'eef. Jechaadhuma dubbisee akkuma filannoo Ameerikaa qomatti qabadhaadhanii qomattiin qabadhee nan dubbisee dhumarra gurbaan immoo yookiin waajjira guddaa keessa yookiin diiyaaspooraadha yookiin biyya keessa jira keessi hiriyoonni isaa birrii ji'a ja'an darbee birrii 500 siin ergine fa'aa jira beektaa birrii Itoophiyaa salphatte dullatti tokko nyaattee buna tokko hojjette malsii ishee beebii ishee birrii lama sheemisi qabatee dullatti birrii 100. Sana booda gaafa naqee ol lixee humnaan isheen adiin maskootiin akkas isa siigaattuudha mastaawatiidha. Banadhee ol seenee keessa galu. Qawwiti. Iyyaatti amma ibsaa bobeessitee gaafa argu nama diimaa as jala hidhatee horarii TV irraa jiru jechaa jiru. Inni qotee xaafii adii safaree. Inni lolee bakkee urjii qabatee. Inni baree ji'at birrii safaree. Yaasan lollee, yaasan qonnee, yaasan barree, yagonno isaa akka sareennaan. Harka walitti rukutaa fi. Anaa gosu giiftii koo, anaa gosu. Otuma nyaatamas gotamas jalan. Anaa gosu. Marqichatu bishaanne. Lafee kootii na ijaaramtu Oromiyaani dhiiga kootii na barreeffamu bilisummaani jedhe. Abbaa koo guddisee koo abbaa koo. Eessa na kasi biraa eessa akkamina godhe. Eessa na laatti ofii bu'aa. Guddisee kee humna humna. Jaarsi kafanamee jira. Wayyoo gatii kenna harkatti hafee abbaa koo. Yeedaloo bareechatte. Humbaa gatii kenna harkatti hafee abbaa koo. Yeedaloo bareechatte. Uffata daaree booddee agamee ani lubbuu dhabee fira nagatee gaafas na didee areera dadaanaa fuudhu dhabe muuda kamiitu garaa laaffisee arraba hojjisee. Waa'ee ho'iinsa qaamaatu barsiisutu waa'ee tempereecheraa maalatu barsiisu. Tun jeeqaa nunaar takkinani. Ati deebisi mucaan nan diddeeruma jeetta. Tempereechera qaama namaa maaliin safaru naan jedhe kubbayyaan jedhe. Which is known as that is called kan jirtu ni kitabarra. Dude. Apa dugo? Achi gara galee mas gahe. Mallattoo saallamee seera beektaa secondary sexual character araada ta'uu barbaade beektaa. Yeroo sana shamuzii taayitaanikii fayyadamu irraa jalaan naa bitee jaarsi. Dibatti itti ammas mul'atu shakii jira. Maandi waan hin jirre achi gara galtee itti goote. Golbalba. Chaadhume qaawwatii godhe yeedaloo adda addaa qabdi immoo bakka bakkatti boochi kun beektaa. Yeedaloo ajaa'ibaa kan qabdu jirti. Namtichi eessa lixee gaafa nagaan akkas gaafa garagalu shumburaa yaachaa jira. Jeeliidhaan miiccadhee maaf hin biqiluu maluun koo kun bitaa kun. Mataa kun roonga jedhu xinnoo ishee Madagaskar fakkaatti kun. Abshir biqiltuu dhaabna duula biqiltuu geggeessuu. Biqiltuu maal mataa kun dhaabdare?
gadi jettee nama dubbisuus hin barbaachisu mataan gaafa asii ol deemaa deemtu muse dhaabattee wayyuu waan nama dubbisaa tu fakkaata waan ta'eef rakkina naa kenni maaloo naa kenni maaloo hiyyeessas barni qabdi jaalaloo maalumaa na daawwatta yaantaloo sitti machu meeshaan dires naa kenni maaloo naa kenni maaloo hiyyeessas barni qabdi jaalaloo maalumaa na daawwatta yaantaloo sitti machu waan keessa goona waadu naa kenni maaloo yeroo gabaabdu yeroo gaafadhe maal naa kennetti makona hin jenne ilmi isaa biyya fagoo jira laaqana irratti kittifoo ciree irratti kittifoo irbaata irratti kittifoo bakka wuskii warra gurguddaa kana beektaa dhiyoo kan hin maqaasaa dhagee jira warra birrii 10,000 wayii 20 kana dhugaa ilmi isaa humna hin qabu miti intalli isaa isheen tokko ilma abbaa qabeenyaa ta'e iddoo ta'e tokkotti daldalaa wayitti heerumtee jirti isheenii giiftii warqii mormatti godhattee gurratti godhattee argatte meelee godhattee akkaawuntii adda ofir 5 baafattee cheekii kana isaa deemti jaarsi achi feentii nyaateera reetaa chaarjii fitaayeera guyyaan gadde immoo isa dhugumaa jireenya koo keessatti guyyaa mudannoo du'aatii Hacaaluu sana jireenya koo keessatti daqiiqaa tokko osoo akkas gadi hin jedhin kan inni bulee jechuudha. An entertainment daawwadhaa yeroo dhiyootti fiilmii siiriyees ta'an walitti fufaa ta'an fiilmiiwwan garaagaraa dhaabbataadhaan isiniif dhiyeessa. Akkuma miidiyaalee addunyaa kana irratti agartan isiniif dhiyeessa. Garuu kana gochuu dandeenyu yoo deeggarsi keessan subscriptionii keessan ol nuu ka'aa deeme mooraalii argatee aartiin keenya qixa aartii nama hundaa deema. Isa kanaaf gara miidiyaa televezyiinii waliitis ni guddata akka addunyaatti.